tufaadha balballisaanii cufaa. Lafee jabdee ogeessatu bira daa'inaan bardeebisaa. Qalbii jabdee barwallaalee ogeessa kamtu deebisaa. Dhaggeeffattoonni na dhaggeeffattan hundi keessan siila maaluma kan akkanatti weellistuu naan jechuu dandeettu. Garuu anallee waanuma na rakkiseef waanuma na dhiphiseetu na weellisiise. Way jiruun addunyaa 9 hin guutu. Ta namni yaade immoo namaaf hin taatu. Tan akka lubbuu kiyyaatti jaaladhu kan akka ruhiitti yaatti jaaladhu obboleettii tiyya qaalii ta du'aan addunyaa tanarraa na jalaa boqotte. Odda gaafsi dhabee onneen tiyya nama doofte sombi kiyya na qaawwee jira. Garuu si obsuu dadhabe. Taa'ee ka'ee deemee deebi'ee yaadni kiyya sima bira. Yoo maatii irratti bilbilee sagalee maatis dhaga'u si mana yaachisa dhugallee natti fakkaatu dide amanullee dadhabe gaafa natti himani tokko na qabatee gubadhe guyyama takka biyya jiru ooluu dadhabe. Rabbiin irra haa jaalatu jara bira hojjedhu kanallee isaanillee hatattamatti tikkeettanaa muranii gara biyya kiyyaa na geggeessan. Yoo na geggeessanii xiyyaara seenu akka yoo galee si argee jedhu na fakkaataa ture. Yoo galee naannoo ga'u yoo dukkaana adii san argu onneetti na dhufte wayi. Oduu akka nama yaada namaati namni addunyaa kanarratti hin jiraatu natti fakkaata. Karabbii yaade haa ta'u. Yoo fiigee galee mana ga'u maamiitti yoo laafu. Eessa dhayxee obboleettiin tiyya qaaliif gaariin tan jaaladhu jedheen maal godhan wajja rabbii malee kan namaa hin ta'u. Obsi anuu haati dhalte obsee jira danda'ee jira danda'eetillee rabbiin si haa dandeessisu naan jettee maamiin tiyya imimmaan gannaqaa yoo narraa achi garagaltu waan jedhu wallaalee na'ee tokkocha keellee gaafadhee naffidaa eessa jira tokkochi isii jedhee gaafadhaa yoo naffidan yoo isa laalu haati tee eessa dhatti jedhee gaafadhaa maal beeka innillee daa'ima. Ani haa galuu baga nuu dhufte si yaade naan jedhe. Anis waan jawaabu wallaalee waan ta'u wallaalee himmaa harcaase. Anuu haadha keeti siif jira. Rabbii gaditti anatu haadha keeti hamma ruhiin tiyya jirtu anatu siif jira jedhee daa'ima sabiyyii waggaa 2 jajjabeesse. Innillee maal beeka hin taphata. Wayi ijoollummaa tanaa walii gadi fiigee namoota akkasitti mana keessa yaa'u kana laala. Aniinillee wayi daa'imummaa kana anuu isa hanqadhe. Yaa Rabbi amishuu maaf garaan jabaatte garuu ishii kenna haa ta'u tokkicha kee daa'ima kee kan akka lubbuu kee jaalattu dhiistee deemte gidditu si godhe. Wanni rabbiin nama jaalatti namnillee jaalatame obsuma jettee atuu dandeette garuu ni yaadatta gaafa waliin haasofne. Waa hunda keessaa tokkochuma kiyyatu ciibsana dhoorkee na jette. Aniinillee abshiir obboleettii tiyya anuu ni jiraa fi isa anarratti dhiisii. Homaana jalaa hin yaadiniif si hin jedhe. Akkuma waan keessi kiyya na beeke. Atiinillee kolfitee. Ishiikaa eega ati naa jette obboleettii tiyya naa jiraadhu naan jette. Adaa atiin yeroo sanuu hin beekte. Maaliif nagayatti naan hin jedhin ka ofitti beekte. Aniinillee si yaachisu atumti na jalaa yaadin jedhe daqiiqaa guyyaa yoo bilbilu si yaadaa ture samuuna kana. Yaa Rabbi adaa akka wal biran teenne beeka garaan keenna kun. Atiinillee sabboontuu teenna qaaliif gaarii si jaalannaa yoo naan jettu. Anillee baraanis akkasumas si jaaladha obboleettii tiyyaa rabbii gaditti anis isin jaaladha anaa walitti rabbi sinaa jaalatu jedhee deebisaa ture. Garuu gaafa gocha kana dhaga'uuf jecha kana dhaga'u waan jedhu wallaale bakka seenu dhabe fiigee galee yoo jedhu si dhabe.
yaa rabbi amanuu dadhabee na dhossitammoo hin duute jedhe lakki maassi dhossinu hojjaan rabbii kawaa hunda danda'u isatu nurraa fudhate sabbari obsi naan jedha aanaa aalii hundi garuu gaafsanii fi waan namni akkasii baa'ate moo anillee akkuma daa'ima xiqqishuu san ta'e hin beekne homaa natti hin fakkaanne ture. Gaafa achi as deebi'u garuu addunyaan tun natti dukkanooftee yaadee waan ta'u wallaalee si obsuu dadhabe akka achi dhufee xiyyaaraa bu'een dhibamee mana yaalaa seene anis yoo mana yaalaa seenu yoo gulukoosii natti hidhanii guyyaa 2 gulukoosii narra oolu yaa rabbi adeemillee du'uu heda bakka maamiitti yarraayyuu maal gootaana deebiste odoochumattuu du'e maamiitti yaadallee na argite jedhe imimmaan aga dhagaa ga'u kan ofirra gadi dhaggalaase waan jedhu wallaale jaraan maatii kiyyatti naa bilbila jedhe jarrillee rabbiin irraa haa jaalatu rabbi jazaa isaanii haa kafaluuf amshir ni fayyitaa homaa miti naan jedhan ani garuu waan nagaarrame keessa jarri arabaa akkanan namaa yaadu isiiyyuu awwala argaa rabbiin irraa haa jaalatu anillee abdii kutee ture fayyee torbaan gaafa gadi fayyee yoo kara manaa deebi'u isaanillee natti qoosu ati waan du'uu hedduu seetee akkasitti boottee akkas jetta anaan jette arabdoonni aniinillee akkam ta'ee jedhe diraama natti fakkeessan way waan jaalatan dhabuun of nama wallaalchifti waan jaalatan dhabuun waan haasa'an nama wallaalchifti way addunyaa tana keeysi kiyya nama daaye maal godha yoo akkam godhe si obsa garuu yoo akkam ta'e si obsa ammallee amanuu dadhabe dhugaan fakkaatu way obboleettii tiyya barreeffama kanas yaada kiyya barreeffachuuf yoo qalama fuudhu odoo ani qalamaan hin barreessin imimmaan bishaan iji kiyyaa roobu daftara kana na jalatti bishaan godha kanaafu obboleettii tiyya si jaaladha har'as borus si jaaladha anaa olitti rabbiin si jaalate si fudhate rabbiin iddumatti jirtutti teessuma kee jannatal firdoosin rabbiin si haa taasisu obboleettii akka achitti gammaddee jiraattu abdii guddaa qaba anillee nullee rabbiin umrii nu dheeressee tokkocha keellee rabbiin umrii si dheeressee isuma kuma nuuf haa taasisu akkuma warri kenna mammaaku ejersa gaararratti ba'e rabbiin nuuf haa taasisu addunyaaf aakhirarratti illee rabbiin isa nuuf haa jaalatu sillee rabbiin akkasumas si haa jaalatu duraa si jaalatee si fudhatee obboleettii anis haga umriin kiyya jiru haga rabbiin addunyaa tanarra na kaa'e haadhas ta'ee cinaa isaa dhaabadhe akka gaarii sii barsiisee akka gaarii sii guddisu abdii guddaa qaba rabbiin immoo galmaannaa haa ga'u yaadaa muraada kiyyas obboleettii koo qaaliitoo jaalatamtuutoo na jalaa hin yaadin homaa miti rabbirraa dhufte rabbitu addaan nu baase addunyaa kanarratti adda baana jedhee guyyaa takka yaadee hin beeku garuu ka rabbi jedhetu ta'a kanamni jedheen ta'u yaa rabbi galanni si haa ga'u obboleettii tiyatan akka lubbuu kiyyaatti jaaladhu amaanee jeelaaniif obboleettii isiinis kan akka lubbuu isiitti odoo jaalattu du'aan addunyaa kanarraa biraa boqatte makkiyaa jeelaan magaalaa Dubaay irraa waan ta'u wallaalee karaa dambalii karaa xalayaa jaalalaa kanaan akka waan yoo kana erge xiqqoo hafuurri natti deebi'u natti fakkaata obboleettii too bakkuma isiin jirtutti nagaaf jaalalli kiyya kan onnee kiyyaarraa madde gaarreen qaxxaamuree bosona ce'ee bahaariin qaxxaamuree isii bira akkanaa qaqqaba abdii qaba obboleettii tiyya jaalatamtuuf kabajamtu amaanee jeelaaniif kan du'aan addunyaa kanarraa boqatte akkasumallee anillee obboleettii teetan akka ruhii teetitti odoo jaalattu addaan baate makkiyaa jeelaan magaalaa Dubaay irraa nagayatti garuu dhiifama warroonni
Qalayaa jaalalaa qopheessitan kun nagaanneen dagan akkuma onneentii na dhukkubdee nama doofte na dagachiise. Dhiifama naa godhaa nagaa jirtan baganaa jiraattan hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja isinis akkasumallee dhaggeeffattoota keenya hunda hedduun jaaladha hedduun kabaja galatooma ani Makkiyaa Jeelaan magaalaa Dubaay irraa.